Ayyee galatoome addisii fi hirqaachooni egaan guyyaa shanaffaadha garee miidiyaa qindeessummaa biiroo kominikeeshinii fi biiroo qonnaa Oromiyaatiin daawwannaa misooma gara godinoota kibba Oromiyaa irratti argaman daawwachuudhaaf kan imalleetiin jiru jechuudha. Egaan guyyaa har'aas immoo gara godina Booranaatti imallee aanaalee godinachaa keessatti argaman daawwannaa taasisneeti kan jiru jechuudha. Daawwannaan hojii misooma qonnaa hojjetamaa jiru maal fakkaata kan jedhudha kan daawwanne jechuudha. Keessumaa godinni kibba Oromiyaa keessatti rakkoo roobaa wal qabatanii kanaan dura mudachaa turanii bara kana haalli qilleensaa gaarii ta'uu isaatiin yeroo ammaa kana hojiin misooma qonnaa bal'inaan hojjetamaadha kan inni jiru. Keessumaa loon godina Booranaa keessatti baay'inaan kan isaan miidhamaatiin turanii iddoon horsiisaa loon Booranaallee diinni xuyyuuraa jedhamee kan beekamu daawwanneeti kan jiru jechuudha. Iddoo sanattis horiin bara darbe otoo hongeen hin mudatiin dura loon gara 1,000 ol ta'an yeroo ammaa kana miidhamanii kan turan 200 gadi bu'anii kan turan bara kana rimee qabatanii kan dhalan loon 150 ta'aniiti kan isaan jiran jechuudha. Jabbileewwan yookiin immoo waatileen kan isaan dhalataniitiin jiran jechuudha. Egaan godina Booranaa keessatti rakkoolee kanaan dura mudachaa turan hongeedhaan wal qabatanii dandamachuudhaaf marga akkasumas bishaan yookiin immoo piroojeektiiwwan fennaatiin hojiin hojjetamaa akka jiran itti aanaan bulchaa godina Booranaa obbo Bariisoo Gannoon kan isaan dubbataniitiin jiran yeroo ammaa kanas beelii yookiin immoo toonii 75,000 ol marga kuusuun akka danda'amee fi akkasumas naanni yookiin immoo kuusaa bishaanillee hojjechaa kan jiran ta'uu isaati kan isaan kaasaniitiin jiranii. Hoogganaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuunis rakkoo bishaan dhugaatii loonii kan mudatu kana furuudhaaf illee hojii guddaan hojjetama. Egaan baay'iluu baanee godina Booranaa irratti odeeffannoo nu biraan gahaati kan ture sagaleen garuu gara boodaatti argachuudhaaf yaalii taasisuu dhiisuudhaa dandeenya. Godina Booranaatti egaa akkuma baay'iluun jalqaba kaaseetiin jiru armaan duraanummaanis daawwannaa taasiseetiin ture. Keessattuu horsiisa sanyii loon Booranaa giddu gala Adiida Xuyyuuraa jedhamu kanatti loon Booranaa hedduu miidhamaati kan turani garuu ammoo caalmaatti yeroo hongee sanatti gatii hedduudha kan nama mararu loon uumamadha. Booranaa addayyuu sanyiidhaanis kan Booranaa sanyiidhaan jechuudha. Garuu ammoo yeroo wan garagaraatti egaa xiyyeeffannoo mootummaan kenneetiin jiru keessattuu mara garagaraadhaa qopheessuudhaan loon kunniin akka ofitti deebi'an sanyiin isaanii akka turu siiba. Waaqni sammuu jiidhaa argateeti kan jiru naannichi roobni saga ta'e roobeetoo qabbanni bu'ee loon kun qabbaneeffataniitoo bifa sanyii loon Booranaa durbeeku sana argaati kan jiru jechuudha. Amma kanas egaa odeeffannoon waqtaan amma argaati jiru lakkoofsi isaaniirra akkasuma dabaleetii kan jiru jechuudha. Lakkoofsi isaanii kun ammoo dabaluu jechuun horsiisni sanyii loon Booranaa sun dubbii keenya irratti naqacha naannoodhuma sanaaf qofa ta'a miti. Naannoo sanatti hawaasni naannoo sanaan fayyadama dhugaadha. Garuu sanyii loon Booranaa kun gara godinaalee Oromiyaa kanneen biroo keessatti haga biyya alaa keessattuu ammoo gara Keeniyaatti deemuudhaan horsiifamaati kan jiran waan ta'eef faayidaan isaan hawaasaaf kennan biyyaaf darbeessamuu naannawa sanaaf irree kennan guddaadha. Odeeffannoo nu biraan geef guddaa galatoomi jennaani. Kanaanis egaa loowwan kunniin gara fuulduraatti sanyiin isaanii baay'atee jira yoo ta'e kana dura waa malee miti maqaan isaanii kan sadarkaa kanaan beekame waan ta'eef hawaasni sadarkaa fayyadamuudhaa qabu sanaan ni fayyadama. Naannichis akkasuma immoo caalmaatti fayyadamuudha ta'anii godinaaleen Oromiyaa keessa jiranis akkasuma sanyii kanarraati ni fayyadaman jechuudha. Inumaayyuu sila odeeffannoo tokkos daawwattoota keenya biraan geenyee turre rakkoon inni guddaan godina Booranaatti keessattuu yeroo hongee sana baay'ee mudatee ture rakkoo nyaata horiiti keessattuu margaa wajjin wal qabsiisee sanyii kunneen karaa teekinooloojiitiin baay'isanii sanyii isaanii kanaan dura sababa hongeetiin miiliyoonaan kan lakkaa'amanii kan isaan dhuman kun diinagdee Oromiyaa irratti diinagdee biyyaa irratti hammam dhiibbaan kan geessisuu danda'u yaadanna sana hambisuuf egaa haala amma jiruun hojii hojjetamanii lakkoofsi isaanii dabalaa dhufuusaa kaasnee jirra. Kanaaf immoo hojiin marga dheedichaa irratti hojjetamu sanyii horii sana ammas bayyaanachiisanii lakkoofsaan sana qabatanii kana caala akka isaan dabalaniif gahee mataa isaa baata waan ta'eef obbo Geetuu Gammachuu hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa sirrii odeeffannoo daawwattoota keenya biraan geenyeef keessattuu horsiisa loonii kana wajjin wal qabsiisee kana booddee horiin lakkoofsa kanaan akka isaan dabalaniif sanyiin kun kana caala akka babal'atuuf mootummaa naannoo Oromiyaa marga dheedicha irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee bajeta guddaa ramaduutiin hojiilee amma yoonaatti hojjetaman dhugaadhaa abdii namatti horu gara fuulduraatti maaltu ta'uu qabaadha akka carraa ta'eetoo gammoojjummaan ammas dhufuudha
danda'a ta'a ganuu ammoo gammoojjummaa kana irra aanuu dandeessu yookaan ammoo loon kana kan du'arraa yookaan dhumaatii irraati kan baraaruudhaa dandeessu margi walitti qabameetiin jiru kun sirnaan yoo kuufamedha jechuudha. Yeroo darbee yaadatta gaafa hongeen kun mudatu keessattuu naannoo Finfinnee kanarraati naannoo Sabbata irraati marri gara godina Booranaa sanitti geeffamee too loon kun hagatee hagasa akka isaan dandamatan taasifamaati kan ture. Amma kana garuu yoo rakkoon kun itti fufa yoo ta'e gara fuulduraatti yoo gammoojjummaa hin dhufate marri yookaan margi kun sirnaan hin qabamne yoo ta'e hin kuufamne yoo ta'e rakkoo sana dafanii too irra aanuun cimaa ta'a waan ta'eef maalan argisiise paarkiin biyyaalessaa Booranaadhaan ni jira. Paarkichi lafa bal'aadha yeroo yeroodhaan magarsa margi kun ammoo ji'a 2-3 keessattidha kan ga'u. Gaafa kana maal godhan jechuudha guutummaa guutuutti sadarkaa jedhamuudha danda'uun maashinni godinaalee ollaarraatii keessattuu godina Baalee Bahaarraatii fiduudhaani margi kun akka kuufamudha kan isaan taasisaniitiin jiran jechuudha. Margi kun amma kuusaa hedduu ta'e gammoojjiin marsaa 2-3 yoo ta'u dhufe na yaadadha itti gaafatamaan paarkii biyyaalessaa Booranaa obbo Nugusee Waataa jedhamu. Allama sadiyyuu marsaa 2-3 otoo gammoojjummaan kun dhufee jira ta'e loon keenya baraaruudha dandeenya jedhaniiti of eeggannoodhaan kaa'anii jiru. Wanni kana dura ta'eetiin darbee suni isaaniin barsiisee jira waan dubbii keenya keessa rakkoonni tokko gaafa sitti dhufu boqonnaa ta'e si barsiiseetu ka'anii darbu. Kanaafuu yeroo sanatti rakkoo akka kana yookaan immoo barmaatii waan qaban yeroo qabanitti kuufachuun suni rakkoon yeroos Booranatti dhufe suni waan baay'ee nu barsiisee jira. Silaa hamma sana hin dhabnu turre uummanni Booranaa yeroo sana baay'ee gidiraa sana argee hin argu ture loowwan akkas jaallannu fi biyyaaf illee biraandiidha dubbii keenya keessatti Booranni qofaatu hin taane biyyattiin beekamu sana dhabuu hin dandeenyu ture silaati amma garuu wanta sana irraati baranne haala akka kana hin deemu mataan keenya iyyuu waan tokko irraati barachaa deemna waan ta'eef wanti kun jabaateetti fufuu qabanna nutis. Godinaalee gammoojjii ollaatiif irree akkasuma fakkeenya ta'uudha qaba muuxannoon godina Booranaatti argamu jechuudha. Baalee Bahaatii fi Booranni Baharree fakkeenya ta'uudha danda'a jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya